ልትጠይቂኝ ይገባል እኔን አይደለም ይቅርታ የምትጠይቂኝ የኔ ተከታዮች አዝነውብሻል እኔ ልትሰድብኝ አይገባም ትናንት የተናገርኩት ይሄ እንዳይመጣ ነው ይሄ ችግር እንዳይመጣብሽ እንዳትሰቃይ በሰው ሀገር ላይ ችግር እንዳይደርስብሽ የሳቀልሽ ሁሉ ሀናና ያለሽ ሁሉ ወዳጅሽ እንዳይመስልሽ ቲክቶክ መጨረሻ ወይ እብደት ወይ ሞት ነው ስለዚህ አባክሽን እንደድሜሽ ተከበሪ ነበር ያልኩት ሌላ ነገር የተናገርኩሽ የለም ዛሬ ግን ስታለቅሽ አብሬሽ አልቅሻለሁ ስታዝኝ አብሬሽ አዝኛለሁ ሲቸግርሽ ማየት አንፈልግም ወገናችን ነሽ የልጆች እናት ነሽ ስለዚህ ወደ ሀገርሽ እንድትገቢ የምችለውን አደርግልሻለሁ ለማለት ነው ምናልባት ከተሰማችሁ ይሄ ነው ታሪኩ ማለት መቼም አልፋታም ወጣ ይቅርታ ካልጠየቅ በስተቀር አንተ ጉፋያ ሽማግሌ ወደክ አላማ ቢስ አላማ የሌለ እኔማ ጥንቅቅ አርገታቃል አላማ ያለኝ አቋም ያለኝ ሴት ነኝ እንዳንተ በሴት ገንዘብ አሉ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አሸማ harkafuuni keessan nagaa yaasiniin jecha akka jirtan fayyaa keessan ifama ani waseenu seeqachaa seena garuu ifama naa godha bagi jiraatan isiniin jecha annaga kooti akkuma seentanii laayikii sheerii godha sheerii dandeessan akkasuma immoo laayikii godha laayikiin namatti waliif dabarsaa waan ta'eef jechuudha ifama saatiin kun garuu halkan laakiin dalagaa geessee waan ta'eef jecha haasa'uu dhufe ta'i Osman bilbila kiyalalu wayin argeeytani Osman zoru jechuudha dhugaa rabbiitti Osman zoru dalagaa irraa dhufee yaani ta'i Osman video daddaawwadhu wayin arge kan irratti arge eessa taktaki laakiin taktak irratti videos arge video ammaati fi walbira qabsiisee video duraanii walbira qabsiisee namoota duraan daawwachaa turee fi nama sa'aatii kana keessatti maal keessa akka jiru daawwachaa amsa sinikawa obule wankiye kani shamara dugayo dibani wanti kun barumsa gudda barumsa tikka usmantani barumsa gudda na mafta aytu barumsa irra tima wanta akkana irra barumsa sifta inu ma hanjiru jettu lakin malif jidi namni yono wayta yo jiratan ta'e hanna amarifan hasofti hanna fi Samin Dubai keessa ture shamarranii fi sagalee ta'aa ture of eeggannoos godhadhaa jechaa ture namallee gargaaraa ture Samin namni wallaalee inumaan jiran Samin baay'ee hordofaa ture akka matakkiyaatti amarifannaa hojjetu malee Dubai keessa ture laakiin immoo amma garuu biyya keessa jiraataa jira jechuudha inni jijjiirama ofii fidatee karaa biyya ofii galee garuu biyya keessa jiraataa jira amma sa'aatii kana keessatti inni biyya keessa jiraataa jira jechuudha laakiin ijoollee duraan isaaf malsi deebisaa turtee fi intala takka jira hanna tanii jedhamtu video isinii laxa kalachuutu isinii laxa maaliif video duraan isiin saamee jettee arrabsitutu jira har'a garuu immoo hannaan tuni biyya galtee keessa hin bootti na gargaara jettee Dubai kana keessa galtee dhaggeeffadha duraan intalli tuni jechuudha firiizii isiin farrastee deemtu Allahu akbar isinittiin wallahi o billahi freedom illeta obi amba faayida akkasii hin qabne yoo ati eeggannoo hin godhatin asumarratti kuni barnoota irraati qaayyuu miti barnoota irraa guddaa tokko sii ta'a jechuudha maaliif hanna tana duraan nam isiin keessaa ijoollee Oromoo arrabsabaati namni wayita yoo ka jiraatan ta'e ijoollee Oromoo akkaan arrabsabaati hordofneetuma jaallisaa ture kadeebsiif deebisiif malsi deebisniif garuu caallisaatuma ture jechuudha har'a garuu immoo video isii daawwadhee biyaan erga galtee isiin amma jedha ajaayoo guutteedha galtee kara biyyaa jaan guunna itiin yoo guuttee beekuu hin dandeenye jechuudha garuu immoo maal jechaanii ture Saamiin kun dalagadhu birrii kee qabadhu taara gaagga'ii firiizin har'a farraste kun si himbasu jechaanii be warri beeta yoo ka jiraatan ta'e dhiifama naa godha warra hin beekneef garuu video isinii laxaaf kan jira lachuutu garuu ani video namaallee fayyadamuu hin jaaladhu dhugaa waan dubbadhaan video ijoollee Oromoo keenyatti fayyadamu video jira kana fayyadamu osoo garuu immoo barumsa namaa ta'a wanti akkanaa barnoota guddaa nama ta'a har'a karaa biyya keessaa galtee uummata akka hin qabdu
as deebitee gad deebitee uffata miiccite birriidhaan maali hoo biyya alaatti galte amma dhuguma isiin to'annuma hojjetu dhabde osoo birrii qabattee galte hojiin guute hojiin keessaa katamaa fa'aa keessatti hojiin hin jiru jechuun kijiba guddaa har'a dhugaa rabbii kiraa fudhattee barandaa tokko kiraa fudhattee osoo buna gurgurtee faayattee jiraatti ture garuu immoo wallaalummaan sammuu yoo rabbi namaan kennin baay'ee rakkootti seentaa laakiin immoo waan akkanaa kun barnoota guddaa namaaf ta'a jechuudha warra uf duuba dhufuu fi warra har'a shaaffadu warra gizee har'a dalagaa fi waan xiqqoo tanarratti shaaffadee biyya ambaa keessatti salbaajii fi maarree olii gadi guuruuf wallaa barnoota guddaa ta'a jechuudha. Atuma deebita kanaan hin jenne bicha dhiifama anumatti deebiin deebisina maaliif namni kamuu karoora mataa isii qaba dhugaa ani kana mulu rakkadhee itti kaniin deebi'ee jechuudha. Duruma haajati fedhatanii deebi'ee maleedha waan biraa miti haajaa yoo isin hin jedhu waan biraa osoo taane qaxxitaa hin galle fuula ifaan maaliif an jara bira jiraadhu kanallee fuula ifaan biraa deemuuf ni qaba laakiin immoo arda barnoota guddaa kaniin irraa fudhadhi namitti tana jechuudha maaliif isiin har'a dhuguma biyaansi birri 50 osoo qabattee galtee seeraan osoo qabattee kara biyya ofii galtee wallahi billahi barandaa irratti kiraa fudhattee buna ajaa'ibaa yoo teettee gurgurte gabaa guddaa qaba jechuudha bunnummaan gizee har'aa kana keessatti gabaa guddaa qaba haga feetee amaariffallee haasoftu wanti kun barnoota guddaa nuuf ta'a jechuudha barnoota guddaa nuuf ta'a duraan saamii arrabsaa baate ijoollee dhalaa kana gadi fuutee mucoqocoq gochaa baate firiizii aartee maarree olii gadi gochaa Dubaay kana keessa turte dhugaa rabbiin dubbane Dubaay keessa turte wanti isiin dalagaa turte wallahi viidiyoodha yoo laalu niin jibbee ani jechuudha niin jibbee namti isin jibbee foolollee irraa kaafadhe hatta taktaa keessatti irratti yoo ni dhugaa dubbadhe Dumara taktaa kisi follow raka fadhe la inno wana kana hordo fayda nan qabu anam arabsti le wate gerumo harda ho eesi jirti harda ho ma lubbu da yo jiraate wa baay'ee arkita yaartiin guddoon har'a kana geetu sila gaddeebitee nama daa'imman biraatu ka gorsuu qabdu isiin har'a shaaffadiiti kana keessa seentet wanni isiin dalagaa jirtu maal akka ta'e har'a kinoo argine jira kara biyyaa galtee biyaan sije ajaahin goone isiin tun jechuudha YouTube illee seeraan inni hojjetu waan ta'eef vii'ooyin qabu vii'oon qaban akka namaa kafallee dhiyeessan walumaan beena laakiin immoo isiin har'a gaddeebitee mandararra deemtee uffatan nagargaara jettee boqotti nama akkana kana namu duuba dhaabatee kolfa malee namnummaan takka ka isii gargaaru hin jiru yoo barbaade deebitee biyya arabaatti dalagachuudhaan malee ammaraachi biraa yookiin filannoo biraa abadan hin qabu. Maaliif waan kana dubbatte yoo kana jettee wanti kun barnoota guddaa namaaf ta'a dhalaa keenya barnoota guddaa irra biyaansa gidi aantii dalagaalee dhabdee waan fedhillee dhabdee hanga feetee maatiin keellee nyaatee uma fedhillee yoo ta'e birri gimmaasha harkaa hin dhabin abadan jechuudha hatta waan biraallee yoon kadhabdu ta'e hatta barandaa fudhattee kiraa jechuudha barandaa suni yoo amma gizee amma kana keessatti kiraa wuddiidha magaalaa keessatti warri beekan hundi isaatu akka abbaan tattaafatee hojjetetti malee wanni hundu wuddi laakiin abbaan tattaafatee hojjetate yoo jedhe bakka kamuu yoo jiraatte fataa jettee jiraata garuu yoo ati sammuu qabaan akka argite yeroo galtaniif of goote fataa jettee jiraachuu miti halkan 15 takka jiraachuun sitti ulfaataa jechuudha laakiin immoo isiin har'a gaddeebitee gizee san akkas ta'aa baatet har'a gaddeebitee maal dalaydii galtee biyya keessa uffatan beriidhaan miicite gizee amma kana keessatti uffata miicuu immoo laaletti biyya araba kana keessa taa'ee galee dadhabee galee uffata miicuu jechuun ni ulfaata biyya harkaan miicita moo maashinii miti bar kanaafuu waan akkanaa kanatti jira wanni kun barnoota irraa addaa isinii ta'a barnoota irraa guddaa si ta'a dhabdee biyaansi 50 dhabdee jechuun baay'ee namatti ulfaata 100 biyaansi gadi qabadhu 100 harkaa dhabdee jechuun baay'ee ulfaata. Of eeggannoo godhadha shamarri keenya kabajaadhaan of eeggannoo godhadha birri harkaan dhabinaa karbiyyaa yoo barbaadu okay birri harkaan dhabinaa ifamna hodhaan sagalee isinirratti dheeressu fedhii qabu laakiin gadi aantee birri 50 60 harkaa dhabde jechuun baay'ee ulfaata yoo akkaawuntii biyyarraa hin qabaanne tana harkatti qabattee galuun dirqama keeti maaliif waan si mudatu hin beektu Geru wanti kuni anaaf osoo hin taane namoota biraattillee barnoota guddaa
malaki malaki zamama wani sibasu ilmantu yerba kana kisa galtee gara dalagaan taan dalagaa humna dalagaan nol faatu bale wankiya nol faat atila dalagaa itti fadaayatu sigale uma fedhillee yoo ta'e namuu dalagatu malee akkan jiraanne immoo sirriidhaan hundi kennaa ifeen laakiin dalagaa akkana kanatti deemuun nol faat biyya keessatti waan fete dalagaa turii feetu biddeen godhii feetu waan fete naggaadaa turii garuu galtee immoo waan kanatti waan ulfaata kanatti hin deebi'an ulfaata aqimiin kennaa immoo achiqaa deema waan ta'eef naannoo jechaa deema waan ta'eef jecha dadhabina godhataa deema waan ta'eef ni ulfaata isiin sun garuu barnoota ana nuuf taate ana kiyyattaarra niin kolfi na gargaara jettee booddee jechuun gaddeebisaan nama dhibdu ta'an akkanaa tanaa jechuudha. Shamarran keenya waan biraas hin naamu of eeggannoo godhadhaa obboleewwan kiyya of eeggannoo godhadhaa yoo tasa si dhukkubee yoo tasa waa mudattee jette sun yaa qudraa rabbiiti yoomaa gochuun laakiin osoo fayyaa jirtu waa argata sun qabanne yoo galte kunimmoo wallaalummaa keetii jedhee anillee deebisa tamarratti isiniin jaaladhaa isiniin kabajaa hundi keessanuu akka mataa kiyyaatitti an viidiyoo isiniif laxafa jidduu irrattis ta'e dhumaa irrattis ta'e garuu an viidiyoo nama laxafuuf fedhii hin qabu waan ta'eef jecha isiniin jaaladhaa isiniin kabajaa turti gaarii yana isiniin jedhu.